dubartiin saalihni tun akki jettu wallaahi rabbii tokkicha isa malee rabbiin biraa hin jirreen kakadha. Dachiin tun bal'inuma isiitii wajjiin nutti dhiphatte anaa fi jaarsa kiyyatti. Eega rabbiin ilmoo nu razaqee booda jireenyi keenya nutti hammaachaa dhufe hattaa hanga aannan ilmoo teenyaaf bituu dadhabnu takka mudanne. Anilleen abdiin muradhe yaani natti baay'ateetiin ilmoo tiyya harma luysisuu dadhabe. Jaarsi kiyyaas maallaqa tokkollee arkachuu hin dandeenye. Yoo hojii ulfinaa kanuma hojjetu garuu maallaqni inni arkatu haalaan xiqqaadha. Jireenya keenya nu jiraachisuu waan nyaannuuhu bitachuuf nuuf hin gahu. Cinqiin ilmoo tiyyaa natti baay'ateetiin anilleen beelaaniin du'a. Garuu badiin ilmoo tiyyaa maali? Maaliif nu wajjiin adabamti? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qulqullaa'ee jira. Yeroo kana carraa kanatti fayyadameetiin gama rabbii kiyyaa deebi'uuf murteesse. Eegaan rabbii kiyyarraa haalaan fagaadhe booda sadaqachuun murteesse. Garuu maal akkaan sadaqadhuufi waanin sadaqadhuus hin beeku. Nuti ifiifuu waan guyyatti nyaannuuhu hin qabnu. Duuba guyyaa tokko wayita sheekni TV Hamilton irraa hadiisa himuun dhagee. Dalagaa irra gaariin irra caaltuun islaamummaa keessatti nyaata nama nyaachisuudha yeroo joo sheekni. Yeroo kana malli tokko kan ulaa khayrii naaf banuutu naaf dhufe. Saanatti ruuza qiceetiin ganama simbirroon akka nyaattuuf kaayuun eegale. Hai, أنا راكم تريد. دلقا وأنا قريت. دتني. ينجرت ولا لا؟ دبل سكمت مالانهم بالله واني تكلم عن جرواني. واتكلم جسمي أنقى. أنا تكلم جسمي. أنا نسنجر وأنا نسمع نسنجر. وتلين تعدوا هاي بيلا. سمعنا كم تمام. بيلا توكل يسبوج سجولا. وفودي همالي في ديكار شندنا تكلم جبتي. كانوا ما واقوليف بس. كارشين همالي. نقول رأي ما. هذي كده. بقى. يلا ترجفني. بيلا بقى يسكب بوجي سجود. بقى. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادرانتنا تنقويا رانتنا واي برباجسوما صلاتاتي بقصو عماس ذكريرا أو الجلال تعا هنگا سلاني إشاعي قوتي إن شاء الله وربي نلافي سر أو الجلال دوران درسي برباجسوما صلاتا لالا سلاني وطبا إسلام الرا خاندم فاتي الصلاة إيمان الدين جاهر كما ربي صلى الله عليه وسلم سلاني وطبا ديناتي قوياك أعمالين قبرتشي درارتي واني غافتمو تلقالي خيري ساتر را خندر غافتمو صلاة يوني في
salaanni san toltee dalagaaleen isaa hundinuu kan biraatillee ni toltiif jechuudha. Yoon ifa ammoo salaanni san duraa baddee dalagaaleen isaa hundinuu ni baddii jedhee akkasuma ammas salaanni yeroodhaan eeggannee salaachuu qabna. Kan ta'anu zikriidha. Zikriin ammoo hedduu waan barbaachisurraa qalbiin zikrii gootuuf namni zikriin goone akka nama du'ee fi akka nama lubbuun jiruuti jedhe ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Barbaachisummaan lachuutu jireenya keenya keessatti hedduu waan haalaan barbaachisaati. Zikriin salaannis namni salaatu cinqii fi rakkinni fi hundinuu isa hin arku. Akkasuma ammas zikrii ton namni heddummeessu. Rabbiin rakkinni isa jiru keessaa isa fura. Akkasuma ammas bakka inni jaane irraa rizqii isa razzaqaa jechuudha. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akka jedhe namni zikrii kana istighfaara jabeeffatee irratti illee dawaamee amanfatee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rakkina inni jiru irraa isa fura. Balloo itti fida. Cinqii dhiphina sammuu akkasuma ammas yoonii fi haalaataan jireenya itti hammaati. Yoonii fi dipireeshinii sammuu itti hammaati. Namni istighfaara haa godhu. Yeroonii fi istighfaara goone Rabbiin subhaanahu wa ta'ala cinqii nurra jirtu sunirraa furee dhiphina nu jiru sunirraa furee rizqii nuti tokko ofirraa quba hin qabne san nuuf kennaa jechuudha. Saniifuu anillee waan gorsa isinii kanatti warra fayyadamu isinillee warra fayyadamu Rabbi nu haa godhu. Yoon toltu dubbadhee dubbii tiyya keessatti Rabbi irraa yoon ifaamu kan dogongortee nafsiyaa fi sheexana irraa yoo akhiru daawaana alhamdulillahi rabbil aalamiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabar ofiiku masjidatti muhadaraa dhaggeeffadheetin ture. Shayni barbaachisummaa Qur'aanaatii fi salaataa akkasuma akka gammachuu namaa kan Qur'aana qara'uun yoo gaddisa jiraate onnee ta'e akka nuura kennuuf akkasuma deebi'ee barbaachisummaa istighfaara godhuudha. Istighfaara heddummeessuun riskii akka namaa banu, ulaa riskii akka namaa banu gorsoote. Maashaallah hedduu dastaa. Anilleen hamiltan tiibirratti dhaga'u ture. Rasuulleen keenya alayhi salaatu wassalaam irra caaltuun dalagaadhaan nyaata nyaachisuudha jee ture. Nama nyaachisuu jechuun. Anilleen hadiisa san dhaggeeffadheetuma ka'ee shimbirroodhaaf waanuma qanuuraa xiqqoo takka fuudhee kanneefii ture. Maashaallah. Hedduu namatti tola. Waan dhageenya kana hojiirra oolchuun dirqama keenya. Kanaafuu waan dhageenya kanatti haa hojjennu. Dhimmi Quraana nuuf fidu. Istighfaaras haa baay'isnu inshaallah.
أكمل نجامي فيا الحمد لله قروس بينه أنا سايب باخيتي أكسي سايب عبد الكريمي أكمل نجي الحمد لله نجامي الحمد لله تجا باخيتي سجاوان تقدمين ونو فكاتني بردي راو جتري حالنا متتلو ولا هل يكسو تلو نتيولي حالي رو دنو باسي جرينيا في غربي يبرا جرا چاتري وجيس غربي راتي مكيتين غديرو ان استرو ادو نغر غاري انا متنو برا لكسو غرغاري باخ ادو باي نمغاري هاتو غرو حالي جرو ادنو باسا حالي جرو ادنو باسي ايغا سمو ايغان تري دو في بودما اجباتا ميغا بودان سيني يافچو سيني المساتي كان سن اللين غدتي امنم غداتي هجرا نانجي چودانين بكدران غلتن رايس اسنا ايغا سكون يا فدو ندين انجان سنخي رب رحمه الله يدون تجواتي نمو خرم خير يغرو نارغون رب رحمه الله في تسرب سياسة برسيسو أني كايرو ديرتو بودان دقيه آمين آمين أتي وانت كتنا راكب وجرا بانكي نيكيا مدورنا راكب تو كاجر مالك أنا راكبا مالك سيرو ديران ديبس نيف سيرا سلافان توني أدون نجرو ديبس ودان كبافي أكيد بفريمانين تاتو أما موجا تيلمي سايق جراتي فو سيفيدي تلو في جراتي سلافان رب سر عجالته مالينا باقي دس نالي كيسيس خناتي مالينا بانكي دس نالي كيسيس مالا خنا الحمد لله والله ساعة ركو جبدو خيس جرون ودفته رب ما أريسنو فده الحمد لله والله ركو هدو خيس تري أنا في هاتمنا خياتي سركني الموتين حتى وان أنا نتبنو في دمني تري الحمد لله والله هدو قالتهم يا رب دولي أدريس خياس كبردو بزنس كارد كوني وان إني نراكب كوني لكي ساتي كنين ديم سيف مالي كوني خيامي توني حقا كيساني بوجيس ولي بزنس كارد خيانا كبردو أنا رتني سيبيل بلا أنا رنابيل بلتا وجي ناس وجي بفبر وجي نغرا يرتورا تسكرني نجرا إن شاء الله كي يدون التجابات هدو قالتهم بس هدو قالتهم حكمة الحمد لله بيلمني ربي قبروتن إساتي في سين نقول تما إن بعد الأسر يسرا دبنا بودا ركو بودا قمتشو تجرا تايمه تاي ربي سبحانه وتعالى نفره أي سر في الدنيا راح نوندا ربي مرة ما نقول لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله نيرا دلوقتي خلقيني سر في الدنيا
Kin dhugumaan? Kanuma dhugaati. Tanuma dhugaa ta Itoophiyaa. Alhamdulillah. Hajooti gina saraafite. Gurbaa tokko abbaan kiyya kana dura akka tolatti ole akkasuma akka maallaqa tokko liqeesseef nu dubbisee eegasi kun maallaqa abbaan keenya liqeessee ture jee ammas deebi'ee dalagaa biraallee akkana naqu deemu naa hime biziines kaardii isaallee naa kannee kanaan naa bilbile naan jee dalagaallee kana naqu beellama naa seenee kute. Maasha Allah. Istighfaar heddummeessuun keenya akkasuma ibaadaa irratti jajjabaachuun keenya hedduu nu fayyadee jira alhamdulillah. Alhamdulillah. Ammaan tana liqiilee gurgureessanis firraa kafallaa gammachuun mana keenya seentee jirti alhamdulillah. Riskiin nurraa turtullee yeroo barbaanne sanitti argachuu dhabnullee obsinee istighfaar heddummeessuu fi akkasuma quraana qara'uun keenya ibaadaa rabbi subhaanahu wa ta'aala irratti jajjabaannee dhaabbachuun keenya guyyaa kanaan nu gahee jira gammachuu tanaan nu gahee jira alhamdulillah. Rabbi subhaanahu wa ta'aala nama obsee mindaa isaa baay'isee deebisaaf kafalaaf waan ta'eef jechuu alhamdulillah dalagaallee akka deetiin jira kanarra kana caalaa kanaafuu kana booda maaltu hafe galatuma rabbii galchaa jiraachuudha. Garuu yaaddee yeroonii fi rakkoo cinqee keessa turre san hatta hamma rabbi irratti illee hamtuu yaadnu takka nu geessee turte hedduu rakkanne turre garuu obsuun keenya alhamdulillah arra sadarkaa kanaan nu gahee jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala gabrootansaa yookanis gabrichasaa akka hin darbine naaf gale amma fedhallee itti hammaattu jireenyi rabbiin darbeen darbu gabrichasaa alhamdulillah. Rabbi subhaanahu wa ta'aala warra yeruma hundaa'u balloo fi rakkoo keessattis isa galatoonfataa jiraatu rabbi nu haa taasisu. Hayeega hoodanii raasan konilleen haa ta'u kana liqii namaatis kafal waan itti furuu fi waan iidaaf nu barbaadu nu biti hodhu. Hayyee. Rabbiin si hojjaa jiraatu. Warreen riskiin isinirraa turte yookiin booda'aante akkasuma waan niyyattan yookiin hawwitaniif san dhabdan qur'aanatti jabaadhaan isiniin jaa akkasuma istighfaarattis jabaadhaa abdii hin murinaa hin hifatinaa rabbiin galata nama gaarii dalagee waa isa hin dhorku. Jireenya keessa rakkinaa fi bal'oon waanuma jiraati ta'us garuu namni muslimaa wayita rakkinni isa mudate gama rabbii deebi'ee araarama gaafatee rabbi kadhachuu qaba. Akkasuma rakkina isaa mudateef obsee sabrii godhee rabbi irratti sawaaba niyyachuu qaba. Wayita gammachuun isa qunnamtees rabbiif galata galchuu qaba. Godhii rabbiin isaaf godhees dagachuu hin qabu. Namni muslimaa gama lamaaniinuu sawaaba yookiin ajirii arkachuu qaba. Yeroo rakkinaa fi cinqiin isa mudatte obsuun akkasuma ammas yeroo gammachuutis rabbi galateeffachuudhaan.